Hayya shamarka fuudhee kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keessanii kan addunyaa kanarratti argamtan kan biyya alaa biyya keessaa bakka hundatti argamtan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan salamantaan ittiin geenyes akkam jirtan fayyaa keessanii naguma baga jiraattani waan jechuu barbaade waa xiqqoo takka lama waa'ee Sudii Arabiyaa keessa deemaa jirudha dubbachuu fedheeti. Kana fanni deemaa jiru yoo dhageenyu kan amma gurra kiyyaanittudha arabaraa dhugee akkamitti akka dhugaa ta'e illee hin beeknu maaliif qaba eegaltee jirti Suudiin ijoolleen Sudii Arabiyaa keessa jirtan akka fayyadaman isiniin jenna maaliif qabaan kun yeroo ammaa nama qabu jechuun rakkoodha baay'ee rakkoodha maaliif mootummaan Itoophiyaa hooqa nama qabanii hin galchine irraa hin fudhatu. Asitti mana keessatti yeroo hamaa kana keessatti nama walitti qabu jechuun rakkoodha. Wallahi baay'ee rakkoodha baay'ee sodaadha jechuudha. Waan kana akkaan nu yaachise maaliif jennaani nu amma gara bakka adda addaatti hiriyoota keenya dhageenyu waan akkanaa kana dhageenya qaba eegalanii maal jedhanii nama qabanii eessa akka nama geessan hin beekne. Nama hunda chee godhanii maqaan fakkeenyaati qubeen qabdaa hin qabdu. Mallattoo sittiin godhan waan san kaameraa si qabanii si ilaalanii si qabanii jechuudha waan haji nabiyi ta'e hunda qabanii bakka markata keessanii achirraa nama dhukkuba hin qabne yookaan koronaan kana hin qabne karaa hidhaa yookaan karaa biyyaa warra qabu immoo rabbi beeka. Suudiin ammoo dhageenyu sodaadha maaliif lilmoodhaan nama waraanaa jirti nama kana qabu nama isiitiin rakkachuu dadhabdee maal jedhanii haasa'an. Kanaaf duraan manuma keenya keessa teenyee Rabbiin gartee waan kana rabbi nutti fidini nama rabbi fidilleen gartee akkuma asin dura manni barsiisetti haga dandeenye afur wallaanuudha. Dhukkuba korona waan daawaa hin qabneef garuu amma immoo bakka qabanii nama walitti qaban kana rakkoodha waan akkana kanaaf bee hagamta akka dhugaa ta'e hin beeknu silaafuu rabbi irraa taate malee hin taatu. Wanni rabbi irraa kalee namatti ajajamte kalee qalamni kulchiise. Kanaaf qalamaan kalee galmooyte Rabbiin nagaa nuuf haa godhu Rabbiin gartee balaa kana leen irraa qabu hamtu leen irraa qabu duraanuu korona sodaa kise kana wajjin yeroo nama qabanii walitti nama kana hunda walitti bakka takka walitti qaban rakkoodha. Kanaaf Suudii waan akkana kanarra jeetti eegaltee dhagaa jirra. Kanaaf mi'a kana jettanii Rabbi nu haa eeguuti of eegallee isinilleen maaliif kaalee qasilaaf kan nama eegu haga dandeenye nutis ala keessa deemu hadhiif warri keessattuu naannoo magaalaa jiru akkasuma baadiyyaa hunda tartiibaan nama kana hunda to'annaa jedhanii waan akkasii dhagaa jirra. Kanaaf of haa eegnu isiniin jedha. Maaliif yoo akkuma jedhan mootummaan Itoophiyaa deengatti nama 300 asirraa fudhanii biyya galchan kan furraa fudhatanii biyya galchuudhaaf irraa hin fudhan deengatti hin deebisan nama san hidhaa jira. Ammas nama kana bakka adda addaatti bakka hedduu walitti qabanii yoo fidanii bakka takkatti walitti qaban rakkoodha jechuudha. Namni kun kanaaf fayyaa kanatu fayyaantanii hin beekamu. Kanaaf balaa nama tokkootiin namni hedduu gaagamuu danda'a. Mootummaan ammoo ofiifuu muddamee jira. Yeroo ammaa dana nama keessattuu hiiqama hin qabne fakamta hin beekne nama majuula biyya kana keessa jiru rakkoodha jechuudha. Kanaaf nutis of eeguu qabna kan dandeenyeeni balaa kanallee rabbi nurraa qabu Suudiilee rabbi nurraa qabu jechuudha. Maaliif kanaaf jabaannee irraa of eegnu haga dandeenyeeni akkasitti kottu yaada kana dhumee waa'ee korona kanarratti. Kanaaf jabaannee of eeguu qabna. Ala keessa deemullee haa dhiifnu.
maaliif yoo ala keessa deemne mungkin qabuu danda'e mootummaa tuun akka jedhaa jiranitti manarraa manatti deemaa jettee nama hunda yeroo isaanii yeroo hundumaa silaafuu qaraara jedhanii maal tarabbii malee maal nama gootii miti waan rabbi kaleessatti ajaje silaafuu wanni godhan hin jirtu kanaaf nuti of eeguu qabnaa jabaannee kan ta'e manallee gaboo haadhiifnu nama hedduu qabdee amma hiriyoota kiyyaa'uu qabdee jira mootummaan yeroo ammaa tana qabanii mana irratti nama walitti qabuun wallaa baay'ee rakkisaadha yaaddoo jechuudha kanaaf mootummaan Itoophiyaa hin beeytanii nama hin fudhatu dheengaddaa deebisee jira biyya galchuudhaaf osoo biyya gallee nagaan rakkoon qabu biyya abbaa keenyatti galle jechuudha galollee rakkoon qabu garuu ammoo asitti qabanii mana irratti walitti qabu jechuun rakkoo akka maleeti kanaaf hagamtaa akka dhugaa ta'e hin beeyne kanaaf rabbiin haa eegu jabaadhaa sanii hiriyoota kiyyaa akkasitti yoo isinitti tole laayikii sheerii godha hiriyoota keessaniin gaasaniin jedha dhaamsa kana kanaaf jajjabaadhaa isin jaaladhaa isinidha jajjabaadhaa buleen